Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kam jirtan hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoo har'a kana keessatti iimoo irratti akka namnummaan arge isin hin daballe yookiin ammoo lakkoofsa keessan fudhatee iimoo irratti aad godhee akkuma namnummaan arge isiniif hin bilbille karaa isin itti firraa cufuu dandeettaniin isinitti agarsiisaa jechuudha. Kun isa tokko. Inni lammaffaa profile picture keessan akka namni share hin goone akkasummoo jechuudha guruupiilee garaagaraa keessatti akka namummaan arge lakkoofsa bilbilaa keessan aad hin goone yookiin ammoo guruupiilee garaagaraa irratti isin daballe karaa isin itti taasisuu dandeettan jechuudha. Egaa kana qofaa miti keessa seenee yookiin ammoo irra galee isinitti agarsiisaa hamma xumuraatti daawwachuudhaan na faana tura. Egaa iimoo keessan irra ni galtu. Sana booda profile picture kana irratti tokko ni cufaaftu. Sana booda security and privacy kan jedhu kanatti tokko ni cufaaftu. Sana booda haala kanatti wal harkisuudhaan method for adding me jedha jechuudha. Method for adding me kan jedhu kanatti tokko ni cufaaftu. Sana booda fuula kanarratti akkuma agartan jechuudha. Imo ID profile share jedha. QR code da, story da, private group, public group, voice club, recent visitors, gift wall fi channel owner jedha. Akkasuma people you make people you may know jedha jechuudha jala isa dhuma gadi irraa kanatti jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf isa kun inni kun jechuudha fakkeenyaaf mata duree isa jalqaba kana yoo ilaaltan add you after you have accepted requests jedha jechuudha. Fakkeenyaaf isaan kun jechuudha erga isin request isaanii accept gootanii booda yoo ta'e malee yoo mallattoo kanneen haala kanatti ofirraa cuftan group irratti isin dabaluu hin danda'an akkasuma profile picture keessan share gochuu hin danda'an voice club akkasuma QR code fi kanneen garaagaraa kan amma asirratti argitan kana group waan kana hundaa gochuu hin danda'an jechuudha yoo mallattoo kana fakkeenyaaf mallattoon kunniin oon jirti haala kanatti mallattoo kanneen yoo ofirraa cuftan gochuu hin danda'an jechuudha. Maal malee namoota isin aadii isaa accept gootan yookiin ammoo lakkoofsa isaa sajjalattanii save godhattanii bilbila keessan irraa qabdan namoota akkasii sanneen yoo ta'e malee jechuudha. Isatti aanu lakkoofsa bilbilaa yookiin ammoo phone numberii keessan akka namnummaan arge aad hin gooneef yookiin ammoo aad godhee isinitti hin bilbilleef as iddoo phone number jedhu gubbaa kanarratti tokko ni cufaaftu. Sana booda as ni agartu phone number jedha mallattoo cuquliisa yookiin ammoo mallattoo biluudhaan on taatee jirti jechuudha fuulduratti. Irraa gadii lama irratti ammoo filannoo lamatu jira jechuudha. Add me directly, add me upon my acceptance jedha. Isaa kanneen lamaan keessaa barbaadan filannoo tokko godhachuu ni dandeessu. Inni jalqabaa ammoo yookiin ammoo mallattoo onii fi ofii yookiin ammoo mallattoo halluu cuquliisaa tan gubbaarratti argitan tana jechuudha. Tan amma cufee haala kanatti bane kana jechuudha. Isii tan haala kanatti yoo ofirraa cuftan ammoo namni phone number yookiin ammoo lakkoofsa bilbilaa keessan iimoo irratti aad godhee isinitti bilbiluu hin danda'u yookiin ammoo isiniif bilbiluu hin danda'u jechuudha. Soo karaa kanaan haala kanatti ofirraa itti cufuudha dandeettu jechuudha. Kanaaf isaan kanneenis yoo ofirraa cuftan akkaataa filannoo keessaniitiin yoo ofirraa cuftan akka namni wanta asirratti tarraa'ee jiru kana jechuudha hunduma isaatuu hin raawwanne nama request isaa yookiin ammoo lakkoofsa bilbila isaa save godhatanii jirtan kan dura waliif bilbilaanii turtan yoo kan dura waliif bilbilaanii turtan yoo ta'e malee namnummaan biraa akkuma arge caluma lakkoofsa keessan fuudhee group irratti aadisiin godhuu wantoota garaagaraa asirratti raawwachuu karaa isin itti ofirraa cufuu dandeettan jechuudha mallattoon tunniin jechuudha. Kanaaf haala kanatti ilaaluudhaan irraa fayyadamaa isin jedha waan daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.